Yeroo hamma jirru keessatti rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu dadhabuudha. Barattoonni baay'een yeroo dubbisu keessatti yaadi koo bakka garaagaraa ni deema. Akkasumas immoo yoon xiqqoo ishee dubbise miira dadhabbiin natti dhagahama. Akkasumas immoo hirriba na qaba. Barattoota jettaniif viidiyoo rakkoo keessan furuun qabadee dhufee hin jiru. Viidiyoo har'aa keessatti akkamitti xiyyeeffannoo qo'annaadhaaf qabnu parsantii 100 dabaluu akka dandeenyu tokko tokkoon isinitti hima. Viidiyoon har'aa kun baay'ee akka isin gargaaru abdii guutuu qaba. Keessattuu tooftaawwan Jahan isinitti himu keessaa tooftaawwan 4ffaa fi inni 6ffaa irratti isinitti himu completely kaka'umsa qo'annaadhaaf qabdan akkasumas immoo yeroo dubbistan keessatti xiyyeeffannoo qo'annaadhaaf qabdan baay'ee akka dabalu abdii guutuu qaba. Kanaaf hanga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube channel kana subscribe hin goone YouTube channel kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo like gochuun dagatinaa, commentis barreessaa. Gaafa akkas gootan nuti viidiyoo biraa akka isiniif hojjennuuf motivate waan nu godhuuf warreen kana taasisuu akka hin daganne isiniin jedhaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Xiyyeeffannoo qo'annaa keenya dabaluuf inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaan gaafa dubbistan naannoo qulqullaa'aatti dubbisaa. Uumamaan iji keenya waan arge hunda gara sammuutti erga. Sammuun immoo wanta ijitti erge maal godha jechuudha akka odeeffannootti qabata jechuudha. Yeroo dubbistan keessatti naannoon isin itti dubbistan naannoo qulqullaa'aa yoo hin taane fooliiwwan garaagaraa jira yoo ta'e akkasumas immoo bakka namoonni itti baay'atanii itti dubbistu yoo ta'e sammuun keessanii bakka garaagaraa yookaan immoo iji keessanii naannoo garaagaraa waan arguuf wanti ija argisuun immoo gara sammuutti waan ergamuuf sammuun wantoota sana maal godha jechuudha akka odeeffannootti ni qabata jechuudha. Kanaaf sammuun keessan maal gochuu danda'a yeroo sana wantoota garaagaraa irratti fokus gochuu danda'a. Kitaaba dubbistanii irratti ta'uu danda'a, nama naannoo keessan irratti ta'uu danda'a. Wantoota ijaan arguu irratti waan fokus godhuu fi xiyyeeffannoon isin qo'annaa irratti qabdan maal ta'a jechuudha ni xiqqaata jechuudha. Kanaaf hamma isiniif danda'ama atiitti tokko naannoo qulqullaa'aa naannoo namni baay'inaan hin jirre akkasumas immoo naannoo fooliiwwan gaarii ta'an jiran akkasumas immoo manni keessatti yoo dubbistu ta'e immoo deeskitooppiin isin irratti dubbistan qulqulluu kan ta'e irratti yoo dubbistanii xiyyeeffannoon isin qo'annaadhaaf qabdan ammatee ni dabala jechuudha. Kanaaf gaafa dubbistan amma isiniif danda'ama atiitti naannoo qulqullaa'aa naannoo jeequmsi hin jirre akkasumas immoo bakka qulqulluu ta'etti dubbisaa isiniin jedha. Inni lammaffaa fi inni baay'ee murteessaa ta'e tokko immoo gaafa dubbistan bishaan gahaa dhuguu keessan mirkaneeffadhaa. Saayinsiin akka jedhutti sammuu namaa parsantii 75 haga 80 bishaan irraa akka ijaarame ni dubbata jechuudha. Bishaan gahaa hin dhugdan yoo ta'e hoormoonii dhiphinaa kan maqaan isaa kortisool jedhamutu maal ta'a jechuudha sammuu keessan keessatti dabalaa jechuudha. Barattoonni baay'een bishaan gahaa osoo hin dhugin yoo dubbisuu ta'e sammuu keessanii akka waan dirqamaan dubbisi jechaanii jirtu jechuudha. Kun immoo maal godha jechuudha dubbisa keessan irratti xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu keessan irratti dhiibbaa guddaa ni qaba jechuudha. Kanaaf bishaan gahaa gaafa dhugdanu sammuun keessanii faasti godha jechuudha ni piroosesiinsa maal godha jechuudha ni dabala jechuudha. Bishaan gahaa gaafa dhugdanii dandeettiin waa qabachuusaa dandeettii waa xiyyeeffannoodhaan waa dubbisuu isaatii maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Wanta rikoomendisiin godhu yeroo kamiyyuu yoo dubbistu ta'e laayibirariitti haa ta'u mana keessatti gaafa dubbistanii bishaan naannoo keessaniin dhabamin. Akkuma isiniin jedhe sammuun keenya parsantii olaanaa bishaan irraa waan ijaarameef gaafa bishaan argatu sammuun keenya pirooses gochuudhaaf ni dabala jechuudha. Kanaaf bishaan gahaa dhuguu keessan yaadadha. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaa yeroo baay'ee kan itti fayyadamu kilaasikaal muuziqii fayyadamu jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu muuziqaawwan kilaasikaal beesd ta'anii walaloo fi yeedaloo kan hin qabne kan ta'an yoo ni dhaggeeffattu ta'e sammuun keessan fokus gochuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Muuziqaawwan kilaasikaali gaafa isiniin jedhu like piyaanoo akkuma muuziqaa kana viidiyoo kana ilaaltanitti sagalee inni duubaan kan dhaga'aa jirtan sagaleewwan akkasii ni dhaggeeffattu yoo ta'e yeroo dubbistan keessatti maal taatu jechuudha more focus gootanii akka dubbistanii fi baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf muuziqaawwan kilaasikaal beesd ta'an sagalee emooshinii kan ibsan sagalee isaanii kan taragaaggaan yeroo akkasii waan dhaggeeffattanii sammuu keessan bakka focus akka godhee dubbisuu fi xiyyeeffannoo guutuun akka dubbistanii fi baay'ee isin gargaara jechuudha. Muuziqaawwan kilaasikaali eessaa arganna jettanii yoo na gaafatan tokko YouTube irra jedhaati YouTube studio library jedhaati classical background jedhaati search godha akkasumas immoo telegiraamii keenya irra isiniif hin kaa'a dhaqaatii karaa telegiraamii keenya check godhaa jechuudha. Yeroo dubbistan kanatti muuziqaawwan akkasii gaafa dhaggeeffattanii more focus akka gootanii fi baay'ee isin gargaara jechuudha.
Inni afuraffaa fi inni baay'ee murteessaa fi jalqaba irratti akkuma waadaa isinii gale kana isinitti hima jedhee yeroo dubbistan keessatti maastikaa alanfachuun xiyyeeffannoo qo'annaa keessanii akka dabalu isinitti himuun barbaada. Qorannoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti maastikaa alanfachuun dandeettii sammuu keenya dachaadhaan dabaluu akka danda'u qorannoowwan garaagaraa ni agarsiisa jechuudha. Akkamitti yeroo maastikaa nyaannu xiyyeeffachuu dandeenya jettanii yoo na gaafattan tokko tokkoon isinitti himu. Yeroo maastikaa alanfattanii meeshaaleen afaan keenya maal ta'u jechuudha ni socho'u jechuudha. Sochiiwwan kun immoo gara sammuutti dhiigni dabalataa akka yaa'u ni taasisa jechuudha. Saayinsiin immoo akka jedhutti dhiigni gara sammuutti yaa'u dhibbantaa 25 irraa haga 40tti waan dabaluufi kun immoo sammuun keenya supercharge akka ta'u yookaan immoo sammuun keenya akka maal jechuudha akka yaadota garaagaraa maddisiisuu danda'u akka more focus godhu baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaaf maastikaa alanfachuun tokko yaada keessan walitti isiniif qaba akkasumas immoo wantoota baay'ee akka isin yaaddan akkasumas immoo yeroo dubbistan keessatti creativity akka taatan akkasumas immoo keessattuu barumsa ciccimoo kanneen jedhaman like maatisii fiiziksii fa'aa hojii calculation part hojjechuudhaa fi baay'ee isin gargaara jechuudha. Maastikaa alanfachuun kan ammoo gaafa isin jedhu yeroo hunda akkas gootu osoo hin taane darbitanii yoo akkas gootuti dandeettiin waan tokko irratti xiyyeeffachuu keessanii ni dabala jechuudha. Inni shanaffaan immoo xiyyeeffatanii dubbisuudhaaf baay'ee kan isin gargaaru pomodoro teeknikii fayyadamuudha jechuudha. Akkuma beektan yeroo baay'ee viidiyoo koo keessatti waa'ee pomodoro teeknikii irra deddeebi'ee isinitti himaa ture jechuudha. Sammuun nama tokko waa tokko xiyyeeffatee kan dubbisuu danda'u akka saayinsiin jedhutti daqiiqaa 25 haga 30 jechuudha. Sana booda maal ta'aa deemadha saayinsiin dandeettii waa qabachuu isaatii xiqqaachaa ni deemadha. Kanaaf waan tokko irratti more focus gochuu barbaaddanii maal gochuu qabdu jechuudha. Gidduudhaan bireekii fudhachaa dubbisuu qabdu jechuudha. Gaafa bireekii fudhachaa dubbistanu sammuun keessan refresh ta'a. Gaafa kana dandeettii waa qabachuu keessanii ni dabalaa jechuudha. Inni ja'affaa fi inni baay'ee murteessaan xiyyeeffannoo guutuudhaan akka dubbisnuuf baay'ee kan nu gargaaru dooppaamin diitooksii of keessaa baasu. Yeroo ammaa kana keessatti rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e tokko isa kanadha jechuudha. Maaliifan dooppaamin diitooksii of keessaa baasuu qabdu kanan isiniin jedheef tokko tokkoon sababa isaa isinitti hima. Jalqaba irratti dooppaamin diitooksii osoo ilaaliin dura dooppaaminii maalidha isa jedhuun xiqqooshii waan tokko isinitti himuu barbaada. Dooppaaminii jechuun sammuun keenya wantoota gammachiisaa gaafa argu hormoonii gadhiifamudha. Hormoonii jechuudha sammuun keenya wantoota nu gammachiisan gaafa argu maal gochuudha hormoonii gadhiifamudha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti yoo ilaalle ta'ee baay'een keessan sooshaal miidiyaa keessaa tiiktookiin ni fayyadamtu. Tiiktookiin immoo yeroo baay'ee wantoota nama kolfisiisan wantoota nama bohaarsan baay'ee qaba. Gaafa achirratti ilaaltanu doopaaminiin kun maal ta'a jechuudha ni gadhiifama jechuudha. Kaka'umsi isin bohaaruudhaaf qabdan ni dabala jechuudha. Hormooniin kun gaafa gadhiifamu maal ta'a jechuudha kolfi isin kolfitan ni dabala. Doopaaminiin kun baay'ee amma saffisaa waan gadhiifamuuf maal ta'a jechuudha baay'ee bohaaruu dandeessu baay'ee kolfuu dandeessu jechuudha. Gaafa kanarraa jechuun akkatti bohaartanii akkatti kolfitanii gaafa gara qo'annaatti deebitanu akkuma beektani kitaaba dubbisuun kitaaba qo'achuun akka tiiktookii akka yuutuubii akka feesbuukii nama bohaarsu nama kolfisiisu ammana fookus gootanii akka dubbistan isiniin gargaara jechuudha. Gaafa kana miira maalii isinitti dhaga'ama sammuun keessan miira maaliitti dhaga'ama miira dadhabbii akkasumas immoo miira fookus gochuu dadhabutti dhaga'ama jechuudha. Rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e isa kanadha jechuudha. Barattoonni baay'ee tiiktookii irraa akkuma fiiganii dhufanii gaafa dubbisanu sammuun isaanii tokko dooppaaminii isa dadhabeera waan ta'eef fookus gochuun itti ulfaata. Kanaaf maal ta'a jechuudha sammuun nama sana qo'annaadhaaf bakka dhabaa akkasumas kaka'umsi inni qo'annaadhaaf qabnu ni dabala. Yooma dubbise illee xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maalidha jechuudha. Yeroo qo'annaadhaaf kaatanitti minimum daqiiqaa 30 boqonnaa fudhachuu qabdu jechuudha. Utuu hin dubbisiin dura sooshaal miidiyaa irraa akka dhuftanitti qo'annaan jalqabina. Maaliif dooppaaminii keessan achitti ol ka'eera waan ta'eef achitti ol ka'ee waan dhufeef gaafa immoo kitaaba teessanu xiyyeeffannoo isin qo'annaadhaaf qabdan waan xiqqaatuuf piliis waan isiniin jechuu barbaadu sooshaal miidiyaa irraa akka dhuftaniin gara qo'annaatti seenina jechuudha. Minimum daqiiqaa 30 fi boqonnaa fudhadhaati gara qo'annaatti seenaa jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen sooshaal miidiyaa mana fayyadamee tiiktookii
Feesbuukii, Yuutuubii ammana fayyadamne immoo isin kun isiniin ilaallatu jechuudha. Xiyyeeffannoo qo'annaa keessanii dabaluuf yoo wantoota kanatti fayyadamtan baay'ee akka isin gargaaru abdii guutuun qaba. Viidiyoon har'aa waan baay'ee akka isin barsiise abdii guutuun qaba. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana irratti toopikii isiniif hojjetamu yoo barbaaddan immoo komentii jala kaa'aa. Akka xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma.